This is extremely dangerous. Humni mootummaa naannoo Amaaraa karaa kamiinuu Oromiyaa keessa seenuu hin qabu. Kuni uummattoota lamaan kana gidduutti ibidda hin dhaamne kaabsisuudha. By no means should the Amara regional forces be allowed into Oromia. By no means should the Amara regional forces be allowed into Oromia. By no means. Walin sobnu, walin dhoysinu, uummattoota lamaan gidduutti sababa mootummoota dhufaa dabraatiin gadoon jirti. Arrallee gadoon sun jirti. Yeroo itti gadoo san gatteenyee uummanni Oromootiif Amaaraa hoggansi Oromootiif Amaaraa itti furru malee yeroo balaa ibidda Oromiyaa keessa jirurratti humna Amaaraa keessaa hidhateetiin ne furre jechuun ummata Amaaraatiif ummata Oromoo wal fichisiisu Oromoos hin fayyadu Amaaraas hin fayyadu mootummaa federaalas hin fayyadu dhaabaan irraa jechuun hin barbaanna jechuudha. Egaa viidiyoo kana waggaa 4-5 dura dubbatti natti fakkaata akkana argetti argaabii keessaati. Maalidha ergaan viidiyoo kana irratti ati kaaste yeroo sanatti mootummaan naannoo Oromiyaa warra naannoo Amaaraa wajjin waliigaltee godhanii deeggarsa mallaqaa akka godhanidha kan ifatti beekamu. Sanarra dhaabbatteetidha kan ati yaada kana kaaste. Wanti suni har'atti dhufee dhiibbaa amma ta'aa jiru kana bu'aa qabaa waan jettu qabdamoo raagni yeroo sanii yookiin immoo xiinxalli yeroo sananii kennaa ture suni hamma hojiitti hiikamaa jira jetteetidha kanatti ilaaltu. Maalidha sababni amma Wallagga keessatti deemaa jiru kuni? Yoon sirriitti yaadadha kuni I think yeroo sanitti pirezidantii naannoo Amaaraatii fi Shimallisiitu walgahee humni addaa naannoo Amaaraatis gaafsan humni addaa naannoo Amaaraa jira beeku bulle waggaa 4-5 gara Wallaggaa kanaan seenee rukutuu qaba yaada jedhu dhiyeessanii turanii. Yaada lamatu dhiyaachaa ture viidiyoon biraa tokko illee jira kan irratti dubbadde. Tokko humni addaa naannoo Amaaraa seenee Wallagga keessa seenee waboo dha'ee lubbuu yookiin immoo nageenya lammiilee Amaaraa Wallagga keessa jiran haa baraaru waan jedhu waan akkasii wayii ibsaa turanii. Kan lammaffaa immoo atiin Biraanuu Naggaatis Dammaqa Mokonnonis hundi kan haasa'aa turan tokko jira. Kunis dhumaatii dhalattoota Amaaraa Wallaggaaf Matakkal bakka adda addaa jiraniif uummanni hidhatuu qabaa kan jedhu. Ayyaada lachuun morme. Yaada lachuun morme viidiyoo san garuu biraa uummata dhaggeeffattoota keetii maxxansuu dandeette. Lachuun morme. Maaliif tokkoffaa humni hidhate kana fakkeenyaaf humni nageenyaa naannoo Amaaraa Oromiyaa daangaa cabsee seene jechuun walitti bu'insa uummattoota daran hammeessa nageenya dhalattoota Amaaraa Wallagga keessatti mirkaneessu inumaa osoo hin caala rakkoodhaaf furaadha. Lammaffaa yaanni lammiilee hidhachiisu jedhu kuni qaanii malee oofamaa ture. Amma waakkatu malee warri mootummaa kuni bara kuma odoon nuti hin hidhamirraa kaaseeti. Kan baay'ee warra wayyaanee illee waan akkasii yaalaa turan sadarkaa guddaatti godhuu baatan illee humna sochii humna oboo Wallagga keessaa kana itti ugguruudhaaf jecha lammiilee hidhachiisuu barbaadan. Lammiileen garuu hin didan. Uummata Tigree ta'e waan ta'eef lammiileen hin didan dura. Soo maal godhanii irra jireessatti humna Faqadaa Abdiisaatti fayyadamuudhaan bakkoota adda addaatti Wallagga Bahaa keessatti amma tokko Wallagga Lixaarratti illee irra caalatti garuu Wallagga Bahaatii fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti dhalattoota Amaaraa baay'ee ajjeechisan. Eebantutti maaliif waan ta'e yaadatta. Namoota nagayaa Amaaraa hedduu fixan. Fixuu qofa osoo hin ta'in paarlaamaa keessatti yaadatta akkatti iyyisiisanii gadootsanii bakka Amaarri Wallagga keessatti dhumee kan fixaa jiru immoo Onag Shaneedha jedhanii akka malee iyyisiisan. Kabiraa dhiisii dhalattoonni Amaaraa maatii isaanii naannoo Oromiyaa keessaa baasanii Amaaraa keessa kaa'anii dhiirri qofa akka deebi'u godhan. Dhiirota kana in hidhachiisan, jaaranii hidhachiisan. Kana sadarkaa odeeffannootti gurraan qaban ture jechuudha. Kanaaf yeroo san wanni kun gaarii miti. Tiwiitarii irratti bakka adda addaatti Biraanuudhaa fi Sundaa fi wanta deemaa ture yaadachuu dandeessa. Sirrii miti eelaa hin taane, golfee hin taane, kaansarii hin taane uummattoota kana jidduutti uumuudhaaf malee nageenya dhalattoota Amaaraatis mirkaneessuu hin danda'u. Furmaata ta'uu hin danda'u, riphee loltoota dhaabsisuu hin danda'u jechaan ture. Reefuun maal siin jedhe? Qaama jirutti akkan seenuu kan barbaadu taate jidduu kana maaltu ta'e hagamma waan ta'e warri waa fakkeenyaaf odeeffannoon amma kalee dheengadda arganne maalinni. Amma dura yoo yaadatte waraana Faqqadaa Abdiisaatiin fayyadamanii Amaarran fixaa turan. Magaalaan takka maali? Magaalaan namni Oromoo namni Amaaraa baay'ee irratti ajjeefame san booda namni Oromoon baay'ee ajjeefame tokko jirti. Kan Faqqadaan dhaqee uummata guututti hidhannoo irraa hiike. Faqqadaan
bara 2019 Agamsaa jedhamti. magaalaa Agamsa jedhamsan keessa jechuudha. Magaalaa Agamsa jedhamsan keessatti dhaqanii Amaaraa ajjeesanii isaan keessaa dheessanii Oromoo qawwee irraa hiikanii keessaa dheessanii humni Amaaraa faannoo jedhamu immoo yeroo san faannoo illee turre dhufe. Akkamitti dhufe wannummaan faannoo bizaamoo jedhan kun faasineetiin sitti hima akkatti dhufe. Yaanni isaa eessaa akka keessatti meera. Amma eenyu fa'aa akka garuu hojiitti hiikan irra ga'ee jira. Dhalattoota Amaaraa Wallagga keessa jiran hidhachiisuudhaan woboo dura dhaabbachuu qabnaa jedhan. Keessattuu yeroo san makalaakayaan gara kaabaa waan deemeef dura dhaabbachuudhaaf hidhachiisan. Sababni ittiin hidhachiisan immoo akkaataan itti Amaarri akka itti hidhatu itti kakaasan Faqqadaa Abdiisaatiin fayyadamanii Amaara rukutan. Gurbaan immoo waraana Faqqadaa Abdiisaa keessa ture. Ka isa wajjin 2019 gaafa nuti abbootii gadaa wajjin waraana galchin gale jechuudha. Gurbaan Magarsaa Goobanaa jedhamu. Yaa itti dhuudha sanii sirriitti bal'inaan. Maal godhu ijoollee tana fuudhaniiti intelligensiitti rikruut godhu. Federaal intelligensiitti rikruut godhanii tokko shanee shimee dhaabee jechuudha gaddeebee shanee mootummaa dhaabe Wallaggatti. Tokko gaddeebeet faannoo mootummaa dhaabe. Shaneen mootummaa Amaara fixa. Shaneen faannoon mootummaa immoo Oromoo fixa jechuudha. Diraamaan deemaa jiru kan hunda gara duubatti deemnee bal'inaan yeroo akkan dubbadhuu barbaachisiifne waan hin barreessanis. Dansa waan barreessite sanirraayis akkamitti barreessite maal fakkaata caasaan sunii kan jedhudha. Maatii nama tokkoo keessaa namni 3 namni 4 mootummaa keessatti kallattii garaagaraatiin yommuu hirmaatus ni argina. Achi keessatti har'a seenaa kallattii garaagaraatiin ka'uudha kan achi keessatti ka'u. Walumaa galatti tariiti ilkeen rakkoo Oromoodhaa keessattuu naannoo Oromoo Wallaggaa naannoo sana jiruu fi naannoo faannoon bizaamoo jedhamu kun keessa socho'u kanatti maaltu maal ta'aa ture eenyutu eenyudha waan jedhu sirriitti irraa kaasna. Mee tibba kana maaltu ta'e odeeffannoo deengadda ati kaadabdee wal qabatee egaati yeroo sana mootummaan Oromiyaatis kan Amaaraatis waliin ta'anii dura haasaa godhanii rukutsiisna jedhanii sana booda mootummaan naannoo Oromiyaadhaa hanga birrii miliyoona 100tti siqu miliyoona 125tti fakkaata dogoggoruu baadhee birrii kana fuudhee deeggarsaaf tumsaaf kennaa ture. Muummichi ministeeraatis faannoon biyyaaf lolaa bakka barbaannetti bobbaasna jechaatidha turan sana booda mormii nuti yeroo sana I think miidhaa irratti fakkaatu dogoggoruu baadhee mormii nuti miidiyaa irratti kaasneeni namni baay'een mormaa ture wanti sun sirrii miti jennee jechuudha. Yeroo sanatti immoo waan si ajaa'ibu uummanni Booranaa beela hamaa keessa ture. Uummanni Baalee beela hamaa keessa ture gammoojjiiwwan Oromiyaadhaa jechuudha. Osoo suni jiruuti uummata qarshii miliyoona 100 ol fuudhanii deeggarsaaf warra Amaaraatti dabarsanii kennan jechuudha warri mootummaadhaati. Horiin suni dhufee maal ijaaree akkamitti caasaa kana ijaaree waan jedhutti si fiduu barbaada amma. Tibbana maaltu ta'e? Maaltu raawwatame? Nagar Kiristee waan biraan yaadachiifte. Akka biyyatti galleen yeroo asaaminoo nan dubbisan ture. Dura asaaminoo achi ramaduun sirrii miti jechaan hin tureen. Asaaminoo Kamaalis Haayilus federaala malee naannoon kan hin ramadina waan hin jedhuuf hin qaban ture kitaaba keessatti ibsee hin jira. Booda gaaf tokko 1.8 billion birrii baajata mootummaatirraa Liyyuu Haayilii ittiin leenjisee jedhanii haasayan. Kana mootummaan hin beeka dhaqeetiin gaafadhe qondaalota olaanoo biifaa dabalatee jechuudha. Tigraay ittiin lollaa rakkoon qabu haa leenjisuu jedhan. It is so short sighted beektaa. Namni arruman bula jedhu boru waan ittiin bari'isiisuu dhaba beekte. Dhugaadhaa humna san qabsiisanis naannoo wanni yeroo san godhame naannoo Amaaraa jeeqee san booda Tigraay irra dhaqee balaan sun bu'ee balaan kun hundi dhufe. Kan Oromiyaa amma xiqqaa isaati biraanchii isaati yoo yaadatte gaafa akkas jedhan sana amma Matakkalitti humna kana hidhachiisanii hirmaachisaa uummata Oromoon immoo maal ta'anii barra uummata gumuuz jedhamu lafarraa duguuganii. Lafarraa duguuganii beeki. Amma Wallaggatti yoo maal godhan si fakkaate. Butamuu ijoollee dubartoota yuunivarsiitii Dambidolloo irraa kaasee ololli bifa qindaa'aa ta'een miidiyaalee mootummaatiin dhuunfatiin Oromoof Oromiyaa irratti keessattuu uummata Wallaggaa irratti godhamaa ture. Wallaggaa edammi dirgoosisan. Yes Amaarri Wallaggatti dhumaa ture. Das eenyu akka isaan fixaa ture. Waraana Faqqadaa Abdiisaatiitu isaan fixaa ture. Faqqadaa Abdiisaa ka waraana marroo keessaa harka kennate nutu galche. Xollaa geessine xollaayitti marroon nu jeessa jennaan fuunee keessa. Galchine ifatti odeeffannoon tika Oromiyaa jedhamu fudhatee of jalatti gurmeessee san booda bosonatti ergan. Amma ka Faqqadaa Abdiisaa quba qabna. Edaa ka biraa immoo faana ofiis erganii jiran hin beekan nuti hin beekin. Gurbaa Magarsaa eenyu maqaan abbaa isaa eenyu Magarsaa
Magarsaa qoraas jedhamu kana fakkada wajjin galee amma nan yaadadha. Maaliifi sanqallee dhaynee agarree turre Baqqalaa fi Abdii Raggaasaa wajjin. Achi turan jarri kun. Kun obboleessa isaati kan agarsiisu isa suuraa isaa argachuu hin dandeenye. Achi turan jarri sun. Booda warra sanqallee ture san keessaa namoota muraasa fudhatanii Diinaraas illee dhufeera Diinaraas boodarra ajjeesanii jara kana leenjisanii fudhatanii tsara shimmiq haayil keessa galchan. Humna farra riphee loltummaa keessa galchan. Fakkadaan woboo akka taphatu deebisan gara wanniitti gara waraanatti deebisan fakkada. Magarsaa kana immoo bosonatti geessan. Wannitti geessan achumatti deebisanitti humnoota amaaraa akka qindeessu godhan. Odoo gurbaan Magarsaan kun dhaqin obboleessaa Darajjee jedhamu already kan bara wayyaanitti irraa kaasee tika mootummaa guddaa ta'e hojii akkanaa hojjetaa ture jechuudha. Gaafa lolli Tigraay eegalu Amaara eegam harka maqadaatiin Amaara kana ficcisiisanii booda Amaarri hidhatuu qabaa hidhattan malee of hin baraartan jedhanii Amaarri hidhatee jechuudha. Amaarri hidhatuudhaaf gaafa qophaa'u. Amaara kana kan leenjisu eenyu Magarsaadha. Kan imagine Magarsaatu I think indoo deemu maal jeen lafti leenjisaa ture. Magarsaa ka leenjisu waraana kana. Gurbaa Attenkuut jedhamu wajjin. Kan meeshaa fidu immoo Makalaakaa Intelligensiidhaaf kan hojjetaa ture gurbaa Darajjee jedhamu obboleessuma Magarsaa kanaati. Humni amma isaan achitti leenjisan sun Amaara qofallee hin turre dhugaa yoo dubbanne. Shanee ofirraa dhoorgaa jedhanitti of course dhalattoota lammii Amaaraa abbaat Oromoota keessa lafti sun gabbataadha. Lafa investmentii lafa qonnaa babal'aa jira. Warra lafa qonnaa babal'aa qabu kana lolti godhanitti waraana jaarratan. Waraana jaarratan kanaan haga duraa warra oboo kanas dura dhaabbatu illoluu maal godhu booda mootummaan amma Amaara ajjeesuu irraa dantaan qabu maaliifi gaafsan deeggarsa Amaaraa barbaada ture. Deeggarsa Amaaraa waan barbaaduuf Amaarri ajjeefamee Amaarri lolee mootummaa bira dhaabbatu qaba ture. Waliigaltee Pretooriyaa booda 2022 booda Amaaraa fi Abiyyoon lolan. Hawaasni hoggansi Amaaraatii fi Abiyyoon lolan. Faannoon fincilee bosonatti argaa gale. Kan yeroo kana maal barbaada? Deeggarsa Oromoo barbaada. Deeggarsa Oromoo waan barbaadu maal godhe? Jarmo Oromoo achi keessa jiruu fi warra Amaaraa mucaan tokko jira amma ka Subaaloo maal jedhan tokko jira fakkeenya ka inni keessa jiru. I don't know suuraa isaa yoo si erge uummataaf kan agarsiiftu taate. Haga ammaa Makalaakaa jedhama to'ala qaada garuu faannoo hooggana. He is still on the payroll. Okay? Girmaan kunis ammallee payroll irra jira Makalaakaa Intelligensii keessa. Jara kanaan fayyadamanit faannoo Bizaamoo ijaaran. Dura faannoo Bizaamoo jedhamne beekuni milishuma dhalattoota Amaaraa qofa jaarree jedhanit OLA dhaan lolaa turan. Gaafa amma Amaararra Oromoon ajjeefamutu irra Wallaggatti bu'aa buusaa jedhamee Oromoo kana dallansiisanii bira kaa'uu barbaadan. Waraana Magarsaa afaan hoogganamu kanaan fuudhanit ganda Handoodee irraa kaasee Oromoo kana dharagutti seenan. Guyyaa tokko nama 48 ajjeesan. Qabalee xiqqoo tokko keessa beeki. Qabeenya isaa hin saaman. Waggoota 5 gurbaan kun gaa. Obboleessi isaa Makalaakaa Intelligensii ta'ee osoo jiru. Inni Makalaakaa Intelligensiidhaan ergamee osoo jiru osoo beekanu gurbaan kunii fi waraanni inni ajaju namoota kana hunda fixan jechuudha. Akka carraa gaaf tokko haleellaa waggaa fudhatan ji'a Eepiriil dabre kana keessa beeki 2026 takka 2018 akka Itoophiyaatti. Akka carraa osoo Makalaakaa fi osoo mootummatti dhimin milishaan gandaatii fi poolisoonni achi turan tokko lola bananii humna xiqqaan socho'aa turan Magarsaan kun faan lola bannaan harka kennatan. Isaa fi gurbaan namichi Attenkuut jedhamu. Harka waggaa isaan kennatan yeroo masan bilbilatan Makalaakayaan heelikoopteraan dhufe milishaa irraa ari'ee harka isaaniitii fuudhee Baardaar geesse. Baardaar irraa xayyaaraan Finfinnee fidanii badhaasa kennaniif golf kilabii keessatti. Hojii guddaa inni hojjete gurbaa Magarsaa jedhan kana. Isaa fi gurbaa Attenkuut jedhan. Attenkuut namicha furdaa kana kan agartu kana jechuudha. San qofan goone yeroo xiqqoo eegaachi tursiisanii booda bifa haaraan ergan jechuudha. Uummanni keenya akka beekuuf namni kallattiidhaan gaafsanis achi isa fuudhe
kan amma sogganu koloneel guddaa no shaalaqa amma koloneel ta'uuf deema kanaaf koloneel jedhanii sabuma kanaan badhaafamuuf deema. Shaalaqa Tolosaa Guddataa jedhama. Daasuma Guddina Wallagga Bahaati. Waan kana isaa ol jeneraal Geetaachoo Guddinaatu jira, isaa ol Biraanuu Juulaatu jira. Waan kana kallattiidhaan mootummaan osoo beeku kan godhaa jiru jechuudha. Fakkaataa bisiisan Amaara fichisiisan. Tolosaa eenyu Magarsaa kanaan immoo Oromoo fichisiisaa turanii jechuudha. Kana qofaa miti immoo namoonni biroos jiru amma kan profaayil godhaa jiru dhalattoota Amaaraa ta'anii kan makkalaakaa keessa turan fakkeenyaaf nama Shaambal Darajjee jedhamu jira ka keessattuu dhiyeessii meeshaa irratti isaan wajjin hojjetu. Hunda isaanii profaayilii isaanii walitti qindeessaa ragaa wajjin qindeessatiin dhufa. Waliigalatti wanni asiin jechaa jiru maali? Wanni Horroo Guduruu irrattii fi aanaalee Wallagga Bahaa muraasa irratti godhamaa jiru deliberately waggoota 80 dabre kanatti deliberately waggoota 5 dura deeggarsa Amaaraa argachuudhaaf Amaara jeesisanii wabuutiin ajjeesanii Amaaruuf jala hiriirsuudhaaf. Waliigaltee Pretooriyaa booda Amaarri waan isaan irratti fincileef Oromoof jalatti deebisanii Oromoon akka isaan bira dhaabatuuf yeroo yeroon Oromoo ajjeesanii jechuudha. Ajjeechan torban tanaa maalii tilmaamee onaan jette gidduu kan oofaa turan tokko jira. Marroonfaan warra ximdoo wajjin warra faannoo fi warra TPLF wajjin hariiroo uummata doon jedhamu shakkiin hamiin oofamaa jira gama bilisiginnaatiin. Hariiroo san balleessuudhaaf qaama ajjeechaa ammaa kana godhan. Imagine tumsa isaan irratti uumamu waraanni isaan irratti uumu deemu balleessu jecha miskiina 26 uumee kan ajjeesan. Kun waan kanallee dhaabatu miti. Uummanni keenya gadi ba'ee yoo faannoo nama ajjeese faannoo balaaleffachuun uumaa rakkoo hin qabu. Yoo waboon nama ajjeese balaaleffachuun rakkoo hin qabu. Garuu shira sadarkaa mootummaatti akkanatti godhamu kan ammoo sirriitti baratanii balaaleffachuun I will name names by the way. Beeraayi marrajaa keessa tika Oromiyaa keessa harki tika Oromiyaa baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf tokko yoon siitu gurbaa ajajaa humna addaa Oromiyaa gurbaa dhalata Harargee tokko akka itti ajjeesan baay'ee si gaggaraas nyaata. Itti aanaa ajajaa Izii Lixaa dhalata Amaaraati gurbaan sun jeneraal 3-star jeneraal ji'a lama dura ajjeesan. Jarum kana ajjeese Magarsa Makarfaatu ajjeese. Gara isaa Magarsaa fa'aa wajjin jiru kanatu makkalaakayumaan odeeffannoo itti ergamee ajjeese jechuudha. Kana hunda odeeffannoo isaa argataa siin jira qindeessee hin dhiyeessa. Waliigalatti uummanni keenya godina lamaan kana keessa kan dhumaa jiru harkaa fi ajaja qawwee rasaasa mootummaan kennuuf akka ta'e jala mureessitti himuu danda'a. Tole dansaan egaa kallattii garaagaraatiin wanti amma adeemaa jiru kuni akkuma amma Sin dhagahu.